Ayyaa carraa ijoollee keenyaa dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisaa. Biyya mootummaa qabdu keessatti dhalannee waarannee mirgi keenya eegamuu dhiisuunsaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Carraa ijoollee keenyaa waaqayyo jira guyyaa tokko hin faradaan hagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha siniin jedha obboleettiin keessanii baga nagaa taatanii viidiyoo kana laayikii sheerii godhaayii. Waan tokko irraa isiniif dhimuudhaaf an dhufe kalee galgala irree viidiyoo nan hojjedhadhe namoonni baay'een keessan na dubbisaa jirtu isin warra dubbistan homaa miti yeroo hin dubbisne jiraachuu dandeessu jedheen yaada biyyoota garaagaraa keessallee kan jirtan nan dubbistanii innaa viidiyoo kaleessa galgala dhugaa rabbiiti lolli hin jiraanaan jettee turte madaamintiyaa galgala hin dhufu sa'aatii lamaan booda jedhanii garuu isin immoo sagalee sana yeroo dhaggeeffatan baay'eellee na hin sodaatinaan hin jette. Isheenneetu mateenya ofirratti enne ana na bira hin geenye waan ta'eef na bira miti chaanarraa gadi siqaa yaa'u tuksii sanaaf nan dhaga'e jechaadha. Gaa innaa dhaga'een jira Oktoobarii tokko akkaasiitti jechaadha akka biyya keessa jirru kanatti guyyaa jaalamaanii kan jedhamu jechaadha halkanidha. Innaa kanaafi rukuchaa sana gubbaarratti lubbuun nama tokko akka hin baane beekaa isa kana siniin jedha akkamittiin dhufan jettan yoo na gaafattan ta'e isaan galgala keessaa deemaa mana sana rukunnaa jedhanii waarratanii dhufanii mana sana barbadee sana hunda isaanii akkasuma televezyiinii irratti arguu dandeessu warroonni immoo isinitti argisiisuu danda'an immoo viidiyoo isaa isinitti argisiisuu danda'u siniin jedha waraabanii waan hundumarratti poostii godhu waan ta'eef. Innaa ijoolleen keenya yeroo hammaa kana keessatti rakkoo guddaa keessa jirti. Yaalli isaan deemanii fi amma immoo yaa'ii isaan wanti isaan godhaa jiran mana sana irra kunnaa iddoo sana irra kunnaa keessaa deemaa jedhaniitiin dhufu jedhan. Waggaa kana ijoolleen keenya keessaa isaa wajjin hin deemuu danda'u. Ijoolleen kun bakkeetti rakkachaa jiru. Maaloo yoo rabbiin sodaattan sagalee ta'a ijoollee keenyaas keessaa baasa. Lakkoofsa imbaasii maxxansitan hundumti keessanuu warroonni miidiyaa gurguddaa qabdanis tokko jechaadha lakkoofsa imbaasii kanatti galmaa jettanii lakkoofsa sana maxxansitan okee jedhanii ijoolleen gaafatti dubbisan jalaa hin qabanii ijoollee baay'een jechaadhaan akka kootti garuu hin dubbisne jechaadha sababiinsaa. Anumaa miti iddoo baqqaashoo haala mijataa keessa hin jira jedhee yaada. Mijataa jecha nagaa biyya nagaa hin qabne keessatti mijataa hin jedhamu. Innaa kanaaf ijoolleen immoo amma tokko rakkoo keessa jiran haa galmaanii galanidha kanan jedhudha. Garuu maaliif yoo sagalee taatan ijoollee keenya dhugaa rabbi ijoolleen rakkachaa jiru alatti ba'anii jiru bakkeetti ba'anii jiru gatamaa jiru dhiphachaa jiru bakka tokko taa'anii yaadni isaanii sammuun isaanii nagaan argatu maaloo baadiyyaa keessa kan jiran rakkoo cimaa keessa kan jiran ijoollee baay'eetu jira. Namni takka ol baheetuma maaloo ijoollee kanan jedhu maaloo mootummaan ijoollee kanan argu viidiyoowwan kana viidiyoo akkanaa kana argitan miidiyaa keessan hundarra onu oolchitan ijoollee kana kan gargaaruu danda'u ijoollee kanaas keessaa kan baasuu danda'u mootummaa keenyadha. Imbaasiin amma yeroo ammaa kanatti galmaa jedhan malee wanti isaan godhan tokko hin jiran bilbilli isaanii cufaadha jedhu ijoollee baay'een bilbilli isaanii cufaadha waan tokko nu jalaa qabuu hin danda'anii maal goonaa kan jedhan baay'ee isaaniitu jira jechaadha. Sanas ta'ii kanas ta'ii isin obboloota kiyya galmaa isiniin jedha maqaa keessanii guutuu keessan maqaa guutuu amma abbaa keessa kaakayyuu keessaniitti galmeeffadha lakkoofsa bilbila keessanii irratti barreeffadha warri paaspoortii harka qabdan paaspoortii keessan irratti barreeffadha warri paaspoortii hin qabne immoo hin qabdani bakka asatu maqaa keessanii lakkoofsa bilbila keessanii barreeffadha. Jarri maaliif akka callisen beeku isaanis callisan waan an jedhu xiyyaarumta siin akkasittiin deemaa jiru kun xiyyaara biyya eessarraa deemaa jirudha. Anumti keenya hoo maaliif hin cufama rakkoodhumti biyya keenya maaliif hin cufama rakkoodhuma keessatti maali ijoolleen keenya rakkattu haadhumtuudha moo maalidha hawaasa. Innaa rabbi yoo sodaattan ijoollee kanaan sagalee ta'a na hordofu namoota baay'een keessan akka na hordoftan nan beeka inni miidiyaa qabdus inni miidiyaa qabnes akka na hordoftu nan beeka sagalee ta'aa fi warri miidiyaa qabdan bakka yeroo ammaa yerootti sagalee ta'an ijoollee as keessaa baasuu danda'anidha. Lafa rakkoo keessatti nama laaltanii jettanii akka barbaadanitti ofii keessan warri biiroo jalaa baqattanii bakka barbaadan deemuu dandeessu yeroo kanatti ijoolleen kun immoo garri ishiin itti baqattu garri ishiin itti deemtu hin jiru. Kanan baadiyyaa fagoo maatiin isaaniillee gatanii to bira deeman ijoollee meeqatu jira jecha ijoolleen akkanaa kun akkamittiin akka as katamaa keessa bakka imbaasii kana dhufuu danda'an hin beekan daandii hin beekan.
karreefuuf dhufan waggaa kan hin guunne jechaadha. Ijoollee akkana kana maalaa taarree qo'anan jedhu biyyarraa gaafa fiddan bicha birrii keessan taggotanii nyaatu isin damoosa nyaattu. Ijoollee kana silaa eessa jiru maalidha akkamirra jiru yeroo ammaa kana keessa isin garaa jabaattanii ijoolleetti cim jettan maaliif ibiddatti wal cim jechuun maaliif barbaachise? Yeroo odoon mootummaa jecha walii galanii har'a xiyyaara 2 xiyyaara 3 bakka xiyyaara 2 rambaa ijoollee kana fe'eetoo gara biyyaa isaanii geessu maaloo biyya ofii geessan. Ani dhugaa rabbii waanuma jennu isaatu nu wallaalchise jechaadha. Sagalee nuu ta'a as keessaa nu baasaa hin barbaannu bakka hojjetachuu hin barbaannu. Warra hojjetachuu barbaannu isaa barbaannu. Ijoollee rakkatan immoo dirqama rafa rakkoo isaanii dhaabbatan. Har'a otoo fayyaa qaban ijoolleen kun otoo sammuu isaanii baqqaashoo nagaa hin dhabin otoo sammuu isaanii nagaa qabu otoo har'a baanii socho'uu danda'anii ijoolleen kun kan bishaan minaan kan dhabanii rakkatan baay'ee jira. Ambeelaan handararaman baay'ee isaanii jira. Kan mana keessatti immoo ishii wanaafteetun iyyuu walii gadi ifattu baay'ee isaaniitu jira jechaadha. Yeroo kanatti yeroo gara biyyaa itti galuudha malee yeroo itti cim jedhaniitu ijoollee kana ilaalanii miti. Lollee tun hin beekamtu ishiin hin dhuftu silaa hin dhufu akka duraallee miti kan amma kan namoota hin ajjeesan jedhu hin beeku ani waasaayii hin ajjeesanii akkasumatti keessaa deemaadhanii waarrataniitu qabeenya isaanii faa rukutuu jarri haa deemudhaniiti jarri wal lolan lamaan isaan keessaa deeman nuyi waa'ee injera isaanii waa'ee wal lola isaanii waa'ee maalishoo isaanii nu gashu hin jiru. Abbaan fedhe wal lole abbaan fedhe walitti araarame abbaan fedhe waan fedhe godhe dhimma isaaniitu nu waa'ee isaanii nu gashu. Nuyi dhimmi keenya nuyi Itoophiyaadha. Yeroo kanatti yeroo biyyittiin nagaa dhabde keessatti yeroo hundumtuu of sodaachaa jiru isaan of sodaachaa jiran kana keessatti lammii isaa mootummaan dirqama as keessaa baafachuu hin qaba. Yoo mootummaa kan qabnu ta'e garuu qabna jedhama. Dirqama baafachuu qaba. Imbaasiin simbirrii nyaattan teessanii isinis as keessaa nu baasaa dara. Mootummaadha kan isin qacare waan ta'e qacaramtanii hojjettu isinis waan ta'eef yoo ijoolleen kun yoo jiraattedha kan isin qacaramtanii hojjettan ijoollee kana yoo nyoottan jecha ijoolleen kun har'a otoo iskitti jetteetuma bidda kanaan dhumte maaltu isinitti dhagaamame yoo dhumne dhumuu keenya jaallattu yeroo lubbuudhaan jirru gara biyya keenya bakka sagalee nuu ta'a gara biyyaa nu gashaa hin barbaannu. Dhugaa rabbi hin barbaannu jechaadha. Lolli kun akkam akka ta'u nuyi keessa wanti nuyi irraa beennus hin jiru. Yeroo kanatti ijoollee rakkattu bichaadha. Maaf rakkatu lammiin biraa ikkoo biyya biraa ijoollee isaanii akkanatti rakkattu tokko arginaan gara biyyaa fudhatu biyya isaanii galfatu. Ani akka Itoophiyaa kana keenyaan jiru dhugaa waaqayyo biyya kam keessatti rakkate sagalee ta'u abaluu duu omaa dhumarratti du'a irratti dhufa keenya. Du'a irratti dhufa malee otoo lubbuudhaan jirtu kan fuudhetoo baasu hin jiru. Biyyoota biraa laala biyyoonni biraa mee lammii isaate sagalee ta'u maaltu jira hundumtuu jala sossokkaa jira. Hin fudhataan isaan biyyoonni biraa jecha inni keenya amma jennee nu keessaa baate jennutti maaliif hin callisu? Maaliif barbaachise? Nu nama miti nu isin nama ikkoo gurraachofnu akkasii isiniin jedha. Kanaaf kanarra waan baay'ee isaa dubbachuun barbaadu warra chaanaalii kootii lafa isin jirtanitti waaqayyo sinaa eegu obboloota kiyyaa dubbiin baay'ateedhaaf miti kaasumatti ta'a isiniin jedha laayik sheer godhaayii viidiyoo kana ijoollee baay'ee biraa akka ga'u daraa keessanii rabbii keessa sodaadhaan nu gargaara isiniin jedha ijoollee keenya yeroo gaarii naaf qabaadha. Chaaw chaaw.